Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummata kiyya qashtii akkam jirtu? Faya keessanii dhugaa har'aa kottaa ilaala. Baadiyyaan jira. Dhugaan bareeddi. Qorrashee yaa qorrashee kottaa daawwadha na wajjini. Tana kakuloo jireenya Maammadoo jireenya Maammadoo. Inni akkasii Maammadoon keenya bakka akkanaa jiraata. Kunoo bishaan illee hin qabdi. Biyya keenya fakkaatti. Kunoo akkasitti akka kana fakkaatti baadiyyaani. Daawwif baadiyyaa yaa'anii keemaa jedhama. Aadaa Saawudiiti. Tuni mana fincaanii kana fakkaate. Tuni maabiraatii halkan iftu. Tuni immoo bakkee bulanii. Asuma jiraatu kun ijoolleen keenya. Mana keessa jiraatu. Deemsisaatu biyya bichaadha. Oyyimmaa gubee oole wallahi dhugaa rabbi. Akkana jirti dhugaa rabbi waanuma akkanaa kana sharaa akkasitti shara godhanii waxxaratanii keessa rafanii isiniin jedha. Dhugaa ni bareeddi garuu akka golba wayiiti. Ganarra illee tiraaba inuma itti tare.